Eeboo isatti waraane sana farda jala naanna'ee eeboo sana irraa lukkifatee farda isaatti deebi'ee gulufa. Takka bineensa waraanee hin beeku harkaan qaba malee. Fiiksee harkaan qaba. Gaangee maal kana miilluma ishii qaba malee harka qabee yookiin immoo siidaan Fatansaa immoo dhaabbachuu qaba. Iddoon nu amma jirru dirree qabsoo farra naftanyaa kan gootonni godina Iluu Abbaaboor taasisan keessaa dirree qabsoo farra naftanyaa Qarsaa Gaa'oo Geellaa yookiin Qarsaa Googillaa jedhamuudhaan kan beekamudha jechuudha. Iddoon kun jaarraa 18ffaa keessa yeroo sirni naftanyaa biyya kana to'atetti yeroo sana gootonni Iluu Abbaaboor bal'aan isaanii wal hirkaa fuffuuchaa kan jarri dhufanii seenaatu jira jechuudha. Seenaan kunis maali? Seenaa of bulchuu alagaadhaan hin bullu kan jedhuutiin jechuudha. Iddoon kun Fatansaa Iluu yookiin Abbaan Ayyaansoo waraana isaa isa dhumaa kan inni itti geggeesse iddoo kanadha jechuudha. 1875 kan inni asitti geggeessame waraanni suni. Yeroo sana waraana geggeessame kanatti Toobbaa irratti waraanni geggeeffame waraana guddaa ture jechuudha. Sirna sana warra dhufanii Jimmaa fi Iluu Abbaaboor walumatti qabachuuf jechuudha kan jarri dhufanii. Garuu immoo loltoonni Iluu Abbaaboor sa'aatii sana hin danda'amu gonkumaa jechuudhaan ofirraa lolaniitti deebisanii. Ammas Diimaa Caalii deeggaa irratti lola geggeesse. Lolli geggeessame kunis akkuma kana ofirraa deebisaniiru. Haa ta'u malee Diimaa Caalii waraana sana irratti booji'amuudhaan gara Leeqaatti deemee naqamte jechuudha. Achitti deemeetu kan inni hidhame. Kana booddee Fatansaan aangoo qabate jechuudha. Fatansaa jechuun Abbaa Ayyaansoo kan nu amma sa'aatii ammaa kana iddoo kanatti yaadannoo isaatiin iddoon amma daanga'ee jiru kun guutummaan isaa Ardaa Jilaati jechuudha. Kan Qarsaa Googillaa injifannooti jedhamee jechuudha. Iddoon kun kan inni beekamu akkuma Calii Calanqoo Bahaa irratti beekamu Iluu Abbaaboor yookiin immoo gara lixaa kanaaf immoo iddoon kun akkuma sana injifannoo sana asittis injifannoo lammaffaadha jechuudha. Saambeen kana booddeedha. Lolli Saambee. Lolli Saambee isa kana booddeedha. Lolli Saambee 1930mootaati. Inni kun immoo 1875 asitti geggeeffame jechuudha. Lola asitti geggeeffame irratti Oromoon Iluu Abbaaboor hin cabe moo hin cabse? Asirratti wanti geggeeffame yeroo sana waraana geggeeffame kanaan isa dhumaa kan nuuf ta'e isa kana jechuudha. Akkamittiin isa dhumaa nutti ta'e waraanni kun yeroo hunda ofirraa deebisaa dhaqaniitu 1870mootaa keessa sababa Diimaa Caalii qabame achi deemee fi gariisaa Diimaa ilmumti Diimaa Caalii. Diimaan Caalii ajajaadha moo mootiidha? Mootii yeroo sanaati. Abbaaboor booddee mootii jiranu keessaa mootiin Diimaa Caalii. Diimaa Caaliiti. Abbaaboor Caalii Shoonoo jechuudha. Ilma isaaniiti Diimaan. Ammas akaakayyuu Caalii sanatti dhufe jechuudha. Diimaan gariisaatiyyuu bulcha ture. Diimaan qabamnaan garisaan akka inni bulchu gaafa godhamu garisaan kun maaltu ta'e seenaa kana keessatti abbatamaan gaafa Diimaan achi qabame jedhu waliigaltee wayii uumuu barbaadan maal godhee gootonni Iluu Abbaaboor kun meeshaa irraa booji'aniiru jararra. Meeshaa warri naftanyaa kun qabatanii dhufan meeshaa irraa booji'aniitu Diimaa Caalii qofatu qabamee deeme malee meeshaan jaraa qabame as gale. Loltoonni kun gootummaadhaan jechuudha. Gaafa jarri qabatanii as galanu maaltu ta'e meeshaa keenya nu deebisaati abbaa keessan fudhadhaa kan jedhu wal jijjiirraa gaafatan. Lakkii nuti meeshaa keessanis hin kenninu mari'atanii dhugaa ta'anii mari'atanii meeshaa keessanis hin kenninu Diimaanis nuuf hin deebi'u waan ta'eef abbaa keenyas nu deebistanu nu meeshaa keessanis hin kenninu waraanuma itti fufnaa jedhan. Achuma utuu hidhamee jiru Diimaan dhibamee hin boqote. Garisaan ilmi Diimaa Caalii kan deebi'ee mootummaa qabate kunis garaa hire abbaan koo qabame achi ta'a kan jedhu. Sana booda namni Fatansaadha wajjiniin wal dhabdee qabu Gungul kan jedhamu Gungul Waacilaa namni jedhamu as jira. Gariisaadha wajjiniin malaniitu asii baqatanii Fatansaan aangoo qabate. Fatansaa jechuun hoogganaa waraanaati. Takka bineensa waraanee hin beeku harkaan qaba malee. Fiiksee harkaan qaba. Gaangee maal kana miilluma ishii qaba malee harka qabee yookiin immoo areedan qaba. Seenaan isaa jechuudha. Nama humna qabu jechuudha. Baay'ee humna qaba. Loltuudhas. Iddoon kun immoo Gaa'oo Geellaa jechuun Gaa'oo Geellaa Bultuum nama jedhamutiyyuu iddoo kana dirree kana irratti farda leenjisaa ture dur. Farda kana immoo maaliif leenjisaa? Farda waraanaa leenjisee Fatansaa fa'iif kan dhiyeessu isadha. Farda ittiin lolamtu.
kana gidduutti Fatansaan fardi isaa waraana kana keessa waraanu boolla bu'eetu cabe. Sana booda qabameetu harkuma jaraa seene deebi'ee gaafa hidhamus asuma aanaa mattuu kana keessaa ganda Barrooyii bakka jedhamu daagimni yeroo sirba isaa sirbullee iluu yadardara isaa gilloodhaan durbaraasa kan jedhu sana keessatti waa'ee Fatansaa gaafa ibsu Barrooyii kan ciisu yookiin jalqabuma sirba sanaa gaafa jedhu lafeen abbaa booraa inni shoonoo keessaa Barrooyiin kan ciisu kan jedhu kuni Fatansaadha. Kan achi jiru malee abbaan boor kan isaa qaabiin isaanii kan inni jiru aanaa Yaayyoo keessa. Kuni giddugala aadaa Arfammattuu. Kanaaf manni afur ijaaramee as. Manni arfan kun kan inni ijaarame Arfammattuuti. Ilmaan Arfammattuu bakka bu'u qaba. Ilmaan Arfammattuu kuni Dagaa, Dangajii, Leeqaa fi Boorana. Isaan arfan bakka bu'uudhaaf hojjetame kuni. Jalli kuni Godaambaadha. Seenaa Fatansaa dhageenyerraa. Seenaa Fatansaa walumaan dhageenye kaane Fatansaan goota Oromooti. Goota Iluu Abbaaboor qofa osoo hin taane goota Oromooti. Dirreen nuyi har'aa irra jirru kun immoo dirree abbootiin keenya irratti lafeen isaaniitti cabee dhiigni isaaniitti dhangala'ee nafxanyaa itti haleelanidha. Kanaaf dirreen kun dirree seena qabeessa. Fatansaan goota hayyuudha. Siidaan Fatansaa immoo Arfammattuu magaalaa Mattuu keessatti nuu dhaabbachuu qabaa jenna. Seenaa kanarraa waan baay'ee barattu jedhee tan abdadhaa. Ulfaadhaa seenaa godina Iluu Abbaaboor keessatti an dhaga'ee fi nu daawwachiisan hundumayyuu viidiyoo ittaanutti gadi isinii dhiisa galatuma. Galata guddaadha isinii qabna jechuudha. Sababni isaa iddoo gootaa kanatti isinis gootummaa keessaniin goota keenyadha. Karaa jaraa eessaa keenyaan haati kumaayyuu na darbatti yoo isaan yeroo sanatti gootummaa hojjetanii naan kun bahee akka nuu mul'atu gochuu keessatti gahee keessan waan qabdanuufi Fatansaan kun nama eeboo lamaan waraanuudha jechuudha. Eeboo lama baata. Eeboo tokkoon darbatu. Eeboo tokkoon waraanee garuu wanti inni waraane hin ka'u waan ta'eef eeboo isatti waraane sana farda jala naanna'ee eeboo sana irraa lukkifatee farda isaatti deebi'ee gulufa. Cimina ganaa qaba ture jechuudha. Fatansaan kun Fatansaan goota cimaa ture. Dhuguma Fatansaadha. Hin fatanse jiratti. Hin fatanse kana maqichi nu eeganni jara fatanseetti moggaa'e ta'uun nabu. Wallaahi seenaan isaa nama dhibabbo. Oromoon kun nama jajjabaa maaliif amma dhabame? Jabaan akka gisee sanaa utuma ta'e nama biraallee sodaadhu anaadha kumaa malee. Oromoon akka gisee sanaa jabaan humna qabu maaliif dhabame? Baansaan billee humna qabu. Akka kana seenaa kanarraa qoosaa miti. Seenaan kun waan guddaadha. Waan baay'ee irraa barattu. Namni immoo yoo seenaa ofii beekee seenaa hojjeta. Nama seenaa beekutu seenaa hojjeta. Nuyi sigaa abbootii keenya irraa dhaallee nama seenaa hojjetu nu haa godhu. Ansichi sila seenyuun immoo hadhaadhuma kumaa mo'annaan abbaa isaan bi mo'annaan seenaa hojjedheeraan.